Harka fuunee jira jirtu maatiin qubee take present karaalee namoonni viidiyoo yookaan YouTube chaanaalii keenya YouTube irraa argachuu danda'an keessaa muraasni YouTube search dha. YouTube irratti search gochuudha. Inni kaan immoo external link dha. Yeroo linkii viidiyoo yookaan YouTube channel linkii keenya social media garaagaraa irratti share goonu follow godhee dhufuudha. Inni kaan immoo YouTube suggestion yookaan YouTube recommendation dha. Kanneen lamaan YouTube suggestion fi recommendation fi YouTube searching the most organic jedhamu. Sababni isaas YouTubein viidiyoo keenya itti amanee yeroo inni promote nu godhudha jechuudha. Rakkoon jiru garuu namoonni viidiyoo afaan Oromoo yeroo barbaadanii Ingiliffaan search godhu. Kanaafi namoonnis argamuudhaaf jechuun YouTuberoonni argamuudhaaf jecha taayitilii isaaniif descriptionii isaanii afaan Ingiliffaadhaan godhu. Kun immoo search volume afaan Oromoo irratti baay'ee dhiibbaa waan qabaatuuf namoonni viidiyoo hojjetanis namoonni search gootanis afaan Oromoodhaan utuu publish gootanii search gootanii recommendation koodha qubee take presentis